السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوتوتا كهنا عيد مبارك بقى إسنين جه كبرنا كبر إجراء إسن هند كسانو المان أرمو كبيه كيس جرتن كبيه على جرتن قوتون كسانو بقى وقا قوتو ربين نجان إسن ده بسه ولما نمرة عمري درسه نما هدو عمد هدو ده بقى عيد نوها قدو إسنين جرا غرقاني نموتو هكذا بريدو قرتني egaa dhiirri waan jette gizee mammaattu jaartiin narraa duute jaartiin itti fuute jetteeyye akkasuma faarisiin kute gurbaa umriin isaa waggaa 15 wajjin baatis sadiitiin booda akka shari'aan islaamaa jedhutti deebee bultii haaraa ijaaruu deema. Bultii haaraa ijaaru tana keessatti waa hedduu miidhama kiyyaa qabeennan miidhame maqaanis sababa faaris kana bade hundinuu inshallah naa deebi'a jedheetiin abdii qaba. Hinjifannoo goonfachuu ka'ee du'aayi naa godhaa isiniin jedha. Waabeen akkanumaan dhaadasus ani duraanuu isiniin jedhe abbaa feenuu wal fuuldura dhaabadhee wal mormee takkaa kufeen beeku kuffisuu malee isiniin jedhe waabee booji'ee jira jechuun ni danda'ama. Maaliif jennaan waabee maqaa waabee ta'uu baatus ilma waabee qabee harkaa qabaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee gammadee baga gammadanii baga iidaan isin gahe inni iida gammachuuti gammadee jira baay'ee takka gammadee jira qabeenni kii haladhee na dhabsiisetti anis waan inni jaalate isa dhabsiisee jira jechuu waabee. Kanarraan ka'ee sa'idiin baay'ee galatoomii ulfaadhu osoo namni hundinuu akka kan kee kanatti beekaa akka ta'u taate nuti inuu rakkannu jechuu osoo akka sa'iditti namni guutunuu bal'isee ka yaadu taate. Amma fakkeenna waabee fi Sa'id nama umrii wal madaalanii miti jechuudha. Waa Sa'idiitu waabee irratti xiqqaadha. Garuu ammoo maasha Allah ilma sikkoo mandoo ka akkanaa kana ka akkanatti haasawti ka dhiirri teenna gizee dubbattu. Akkanatti dubbattee akka kan kee kanatti akka Sa'id kanatti dubbadhaa yoo dubbattan dhugaa baasaa dubbadhaa. Dhara hiitanii hin deemina. Haga yoomitti shirra xaxxanii deemtan si shirri keessan illee galmaanillee isin gahan jiru namni waan galmatti ga'u tokkollee osoo haasa'e bareedaadha. Shirri keessan galmaanillee isin gahan jiru haasa'uun keessanillee hin oolu haasoytanillee waa takkarraan ooltanii jechuudha. Samiiraa jechuun bomboleettiidhaa lafaa si fuuti isin jedhe. Akkasumatti lafaa si fuudhee jira harka kiyya kana keessa seentee ofiin deebitee asiin ba'uu jirta ijaa miti asiin. Kanaafuu kabajamummaan eenyuufuu bareeda anaafis siifis nama hundaafuu ilmi nama kabajaan bareedaa jechuudha. Gaafa ani kabajaan waan kiyya kana naa deebisi qabeenya kiyya naa deebisi daaba kiyya naa deebisi nama waan jaaladhu na dhabsiise waan jaalatu isa dhabsiisan sin jedhu dhugaa sitti hin fakkaanne jechuudha. Kanaafuu abdii kan kee kaboruu sitti dukkaneesse. Akkanatti guyyaa dukkaneessitetti guyyaa sitti dukkaneessee jira. Shabaleenis baga kute mana hidhaa keessaa bahee kute. Mana hidhaa inni keessaa bahe san atis guyyaa tokko si argatu. Guyyaa tokko deemee shabalee harka kiyya kana seenuun waan hin oolle ati. Maaliif jenna qajeelchaa faaris qabeenya kiyya irraa fuutanii qajeelchitan kun waan akkatti si hafu sitti hin fakkaatin lafa si bubbultu lafan baddu jette Oromoo. Bubbultu dubbiin teetuni lafan baddu guyyaa tokko si kaabdi jedhanii arraas bahee maal haasawasi badhaasa qabdii Samiiraan jedhe kootu na badhaasi ka maalee daree maalee qabsoon kan kee ka durillee faayidaa takkarra noolle ka ammaa ammoo ka duraanii sanuu hin ga'u. Ka ammaa ka duraanii sanuu hin ga'u gaafa duraan intali dubbii haasa yeroo dubbattu akkanumaan hin dubbatin dubbiin afaanis si dhufte jetteetumaan akkanatti hin dubbatin abdii. Kanaafuu yoo na barbaadde nan dhabdu yeroo hedduu harka sirra qaba beekta si tuquus hin fedhu maaliif jennaan nama hundaanis beekta walloluun bareedaa miti ka jedhu gaafa duraa sanillee gaafa ati hanaafaa waliin irra duultu dubbii faaris irratti laalee callisee jechuu jecha kan kee. Jechi kan kee kun takkarra lamarra natti deddeebi'ee jira. Siigalee kanaafuu yoo na barbaadde zaahira bayyituma kottu malee dubbii ittee ka waggaa 15 ka waggaa 13 sanis namaaf jecha hin dhabu yoo ofii kiyyaaf hin dhabin. Siigalee
an maaliif jennaan jireenyi kiyya ana dhuunfaa kiyya waan ta'eef ilma namaa tokkoof illee hin jiraadhu jireenya ilma namaa kanallee keessa seenuu barbaadu ka jireenya kiyya keessa seenallee ofitti hin dhiisu jechuudha. Kanaafu obsirreessi ani namallee tuquun barbaadu kana tuqe ammoo ofitti hin dhiisu isiniin galu bar isin yoo gizee isinii himan bar hin fahamtanii bar rakkoon keessan maa seetan rakkoon keessan guddaan waan namni isinitti himuu isiniin galu gizee namni isinitti garagale iyyuu beeytan nama jalaa fiidanii yeroo namni narraa taa'a isiniin jedhu ammoo namarraa hin teettan amma akka kan keetitti ati gurbaa kan qajeelchite kanarree harkatti deeffatte osoo isiin achi hin gahin dhooyne gufuutti tanaadha yaanni kan kee si beekaa yaada kan kee waan ati deemtu anatti gufuu ta'uu hin dandeettu jireenya keetitti gufuu hin ta'in osoo samiirratti gufuu ta'a jettee fiitu bomboleetti jette bomboleetti illee bomboleetti ajaa'ibaa tana talafaa on nama fuutu gizee namatti garagale an hedduu akka nama kanallee dhaadachuun fedhu waan dhaadadhe sanis galmaan gahee nama argisiisaa jechuudhaan sodaan takka na keessa hin jirtu waan itti deemutti waanuma takka waan irraa sodaadhu qabu ilma namaarraa rikaardii cabsitee dhiiraa harkatti deeffatu osoo isin warri dhiiraa yaman kana keessatti takkitti harkatti deeffatuu dadhabdan rikaardii cabsee lama harkatti deeffadheen kanaafuu iida jaalalaa nuu haa godhu iida kanaan guyyaa iida har'aa kana ani faaris deeme jedheetiin baay'ee aarii keessa waan tureef jecha waan inni hagana gammachuun haganatti fedhii kiyyaa fi wanni ayyaade naa guutamu natti fakkaanne wanni ayyaade illee guutuun naa guutamuu dhabdu waan cinaa takka harkatti qabadhee jira abdii qabaa akka dubbii Abdulaziz tana boodan qabeenyi kiyya guutuun naa galullee inshaallah qabeenyi kiyya ni argadha ani nama aariin cabsitee aariif jecha nama gajjedhuu miti maaliif jennaan akkatti waa hundaa deeffatanillee ni beekan garuu ni saalfadha maaliif jennaan nama kabaja amma fakkeenyaaf waabee ni kabaja waabee la eessuma kiyya la soddaa kiyya malee akkamitti eessuma kiyya soddaa jedhaa ammoo eessuma jedhaa nama waanuma jedhuun wallaale jechuudha moo abbaa nama qabeenya kiyya na jala hate jechuun hin mala hare la hin malu abbaa Abdulaziz miti re nama qabeenya kiyya na jala hate jechuun hin mala moo eessuma jechuun hin mala moo eenyu jedhee waamre waabee jedhee waama la waabee miti waamee abbaa qabeenya kiyya na saamee abbaa manaa kiyya walii galee harka abbaa manaa kiyya keessa naqate akka firummaa fakkeessee miidhaa guddaa narratti dalage jechuudha. Fira fakkaatee risaasii nyaatee jette Oromoon. Faarisitti fira fakkaatee sababa saniin qabeenya kiyya guutuu isaan saamee ammoo na jaan baane nama waan na jaaladhu na dhabsiise waan jaalatu isa dhabsiisa jedhe akkasuma ilmi isaa na bira jira ana harkaa qabadhee dhufa yeroo biraa qabadhee waan dhufuuf jecha kanaafuu baga gammaddee baga boojitee hin booji'ame jedhamu hin fudhadha jedha ammare hin fudhadha jedhaare boojii jedhamu hin booji'ame jedha laa ni booji'e malee hin booji'ame jedhu hin booji'ee jedha malee maaliif jennaan nama tokkoon yeroo wal dhabbii tanteessan keessa waan takka argatte gammachuu si dhufu gammachuu san boodoo haamilee biraatu dhufa haamilee sanirra haamilee biraatu dhufa waan ta'eef jecha baay'ee gammadee jira jechuudha. Kanaafuu waabee biraan nagaa sheer godhaa akkan irraanfanne sheer gootanii guyyaa kana biraan nagaa uf quban qabu na fakkaate beeytanii uf irraanfatee jira. Kanaaf jecha namni waan namaa balleesse uf irraanfatu hin qabu. Yoo irraanfatellee ka waraaname ammoo hin irraanfatu jedhan. Kanaafuu bomboleettiin ati baatu bubbeen ati baantu bomboleettii taatee cinaa foon kan keetii sirraa murattee jirti ka itti aanu qabeenya kiyya yoo ka kabajaan hin deebifne taate rakkoo tanaa olittu sirra ga'a akkasitti beekisiin jedha. Kanaafuu inni iida jaalalaa iida gammachuuti jechuun maaliif jennaan irraa wardaan tun nuti gaafa duraa faaris naafide jechuudha. Faarisiin naafide wardaa kana kun argitanii miti. Habaaboo bareedduun tuni yaadannoo faarisi yoo argitan suuraa kiyyaa fi ka faaris duraan irratti habaaboo wardaa tana naa kenne jechuudha. Habaaboo tana
wanni isinitti argisiise habaaboo tana sababa qabdi sababa malee fuudhee namni waa harkatti hin qabatu beeytani sababa habaaboo tana guyyaa irraa yookaan wardaa yookiin ammootu habaaboo tana harkatti fuudheef qabaa jechuudha. Habaaboon tuni habaaboo Faaris yeroo duraatiin naafiti. Abdulaziz dhufee amma habaaboo tana boodan habaaboon biraa akka yookaan ammoo wardaa tana boodan wardaan biraa dhuftu abdii waan qabuuf jecha wardaa tana darbuunis garaana nyaate beeytani. Kaayuunis yoo isii ilaalee siin aara yoo isii arganii aara addaa jechuudha. Habaaboo tanaa mana kana jirtu keessi kiyya nagaan argatu hin ciramoo hin gubamoo hin darbaa. Mee isin daawwattoonni koomantiin na barreessaa jechuudha. Habaaboo tana suuraa kiyya ka duraa irratti suuraa kiyyaa fi Faaris ka duraa maxxansinee jiru irratti habaaboo tana harkaa qabaa jechuudha. Habaaboo tana akka yaada kiyyaatti ibiddaan gubina gooti lubbuu. Laakiin ammoo yeroo takka dhiisii haateettu maaliif si geettee miti way Faarisiin taate isiin habaaboodha malee way habaaboon tun miila qabaattee qabeenya kan keessaa si saamte way habaaboon tun miila qabaattee kiyaanaa sirra dalayde way afaan qabdi isiin homaa sin goone dhiisiidhaan jetti jechuu lubbuun. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa guyyaan guyyaa iidaa guyyaa mirqaansuu gammachuuti. Kanaafuu Abdulaziz waliin bal'innaan dhufnaa. Abdulaziz waa'ee jaalalaa bichaa osoo hin ta'in wanni anaaf isa jidduu jiru waa hedduudha. Ganaa waa hedduu baasee dubbadha. Abbaan isaa akka Abdulaziz na bira jiru quban qabu na fakkaate beeytanii. Miskiinni foon uf dura guuree faa bara fuuldura ta'a. Foon uf duratti guureeti gammachuu idaati uf dura ta'a jechuudha. Uf dura kaayee bira ta'a foon fuulduratti guuree. Sinii galee ka waraane. Yoo irraanfate ka waraanameen irraanfatu osoo beeke sila foon kanaa guureef duratti hin ta'u beeytanii ana beeka mala isaatti sila yoona manzaraa jarraa qabu san manaaxirii immoo maal jedhanii qaata sila gidaaraan dha'ee caccabse. Uf quban qabu haga an sabrii qabu kana sabriin qabu laalamee ani waan takka keessi kiyya farhaana jechuun maaliif jennaan ani nama addunyaatti gisee hunda nama gammadaadhaan maaliif jennaan jiruu addunyaa kanarratti irraan kaa'anne jiruu addunyaa haga jiraadha akka namaatti jiraadhe gaafa silaa asirraa deemee nama jechuutti amanuu jechuudha. Akka nama mallaqatti hin amanne akka nama ufittummatti hin amanne jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa dalagatanii yoo qabaatanis rabbiin abbaa fedhe nyaachisaa jechuudha. Garuu waa bee nyaatee addunyaatti waan isaa sifootu natti fakkaatu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyya qophiin as booda qabnu qophii guddaa waan ta'eef sheer godhaati waa bee fi shabalee akkasuma abdii akkasuma sa'idiin illee baay'ee galatoomii akkuma namni keenya dubbattee dubbima dur Oromoon dubbattutu tanaa yaa Oromticha sabboonaa namni akka kan keetii addunyaa kanarra hin jiru gorsiiti ummata karaarraa dabe kanallee karaarratti deebisii maaliif jennaan yeroo hedduu samiiraa jedhanii iyyan. Sii galee ani isaan hin iyyisiifne ofumaa iyyan an nama tuq yoo namni na tuqe immoo ofirra jiraa jechuun namni jiru wayi ofitti dhiisaa reenam. Kanaafuu waa'ee jaalalaa fi bultii xiyyaa keessa ilma namaa hin ilaalu. Bultiin akkuma namuu fuudhuunfaa tiyyallee bultiin dhuunfaadha. Kanaafuu qabeenyaan diinagdeen nama sossobdii kanas mucaa amata waggaa 15 qabeenyaan sossobdee ofitti fiddee jiran. Fakkeenyaa seenaa rasuulaa alayhi salaatu wasalaam Khadijaan nama qabeenya qabu jaalattee nama jaalatuunis waan jiraati jaalatamuun illee waan jiraati isin biratti kun eebiidha malee ani kana waan shari'aan islaamaa nan dhoggine wanni ani irraa dhoggu tokko hin jiru waan shari'aan na dhoggu saa ittiin siiqoon waan shari'aan na dhoggine mootu namaaf jecha wanni an dhabu tokko hin jiru haganumaan nagaatti naa turaa isiniin jedha.